Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan dursaa Waaqayyo Abbaan keenya, mootichi moototaa, gooftichi gooftotaa hundaa kan qabu, hundumaa gochuu ni danda'u. Iddoo jiraannutti hunduma keenyaaf nageenya nu laatee, nagaa nu taasisee, biyya keenyas nagaa taasisee, har'a geenyee galata kee jennee akka galateeffannuutii fi isa nu iyyame isa yeroo kana nuu kenne. Maqaan Waaqayyo Waaqa abbootii keenyaa, maqaan Waaqayyo Waaqa haadhotii keenyaa, maqaan Waaqayyo Waaqa qulqullootaa jiraata bara baraa inni ta'ee bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Ameen. Egaa Waaqayyo Abbaan keenyaa kan sin jaallatu, isinis Waaqayyo Abbaa keenyaa, uumaa keenyaa hunda caalaatti caalsistanii kan jaallattan, iddoo dhi'oo biyya keessaa, iddoo fagoo immoo biyya alaa kan jirtan, akkaataa kennaa tajaajilaa yookaan akkaataa muudama keessanitti nagaa Waaqayyootiin akkam jirtu fayyuma keessanii. Nagaa galata Waaqayyoo. Ameen. Nagaa galata Waaqayyoo jennee akka galateeffannuuf ni iyyameeroo ulfinni galanni hooqubaaniif guddinni bara baraan Waaqayyo keenyaatiif haa ta'u. Ameen. Tolee, gaarii dhagaa akka iyyamaaf jaalala Waaqayyotti barumsuni har'a kutaa tokkoffaasaa keessatti tokko jennee walijjiin jalqabnu waa'ee fannoo gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos ta'a. Mata dureen kaanee ittiin barannus immoo lola fannoo isaatiin ajjeese. Efesoon boqonnaa 2:16 kan jiru lola fannoo isaatiin ajjeese. Lolli maaliidha? Lolli eessatti jalqabame? Egaa lola fannoo isaatiin ajjeese jechuun iccitiinsaa maali? Egaa olumaa galatti waa'ee fannoo gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin kan ilaallatu, ka'umsa sababa fannoo irratti gooftaan keenya fannifame maal kan jedhu hundee isaarraati kaasnee hanga Waaqayyo nuuf ibsetti, hanga Waaqayyo nu dandeessisetti walijjiin barannaa. Egaa Waaqayyo Abbaan keenyaa naaf iccitiisaa isa fagaatee jiru naaf dhiyeessee, isa dhokatee jiru immoo arraba koorra naaf kaa'ee hiikee akka isinitti dubbadhuutii fi hunduma keessan immoo iddoo dhi'oo biyya keessaa, iddoo fagoo biyya alaa teessanii sagalee dubbii fayyinaa kanaa dhaggeeffachaa kan jirtaniif immoo yaada laphee keessanii isiniif banee Waaqayyo Abbaan keenyaa nu haa barsiisu. Ameen. Tole, egaa maatiiwwan Waaqayyoo lola fannoo isaatiin ajjeesee jedhe qulqulluun Phaawulos. Egaa meesa jalqabaa lolli kun yoom jalqabame? Eessatti jalqabame? Maalirrattis jalqabame? Lolli kun samii irratti jalqabame. Lolli inni jalqabaa hangafa ergamootaa isa ture. Maqaan kabaja isaatii qulqulluu Saaxinaa'el kan jedhamuu fi Waaqayyo gidduutti jalqabame. Sababi jalqabbii lola kanaas waaqummaa Waaqayyoo fudhachuu barbaade. Kanaafis itti salphate, itti qaana'e, itti kufe. Aangoo isaa kabaja isaa dhabe. Kan yaade sana hin arganne lolli jalqabaa kana. Lolli lammaffaan itti aanu immoo raayyaa ergamoota samii irratti jalqabame. Si'a lammaffaadhaaf ka'e. Lolli kunis kan inni ta'e immoo ammas hangafa ergamootaa qulqulluu Saaxinaa'el kan jedhamu ture. Maqaan kabaja isaatii isaaf raayyaa ergamootaa Iyyooramaa erer gubbaa jiraatan gidduutti ta'e. Kanarrattis in injifatame. Bakki jireenya isaatii Yerusaalem ishee samiirra kan ture amma irraa mulqamee lafa kana jalaa Si'ool ta'e. Maqaan isaa kabajaa qulqulluu Saaxinaa'el kan jedhamu ture. Daabiloos, Seexana yookaan ergamaa isa kabaja isaa ulfina isaa dhabee isa tuffatame isa kufe ta'ee jechaadha. Egaa Waaqayyo Abbaan keenyaa gaafa inni kabaja isaa dhabee ulfina isaa dhabee kufuu galati isaa guutuu akka ta'uuf
nagada ergamootaa duraan 100 turanii amma inni waan keessaa hanqateef waan keessaa cabee ba'eef salphatee kufee fi iddoo isaa Waaqayyoo Addaamiin gaafa jimaataa buusee uume. Egaa waan hubachuu qabdan ergamoonni kun kan isaan uumaman gaafa sanbata guddaa ture. Kan inni kufe garuu gaafa roobii ture. Of tuulummaa isaatiin abbaa sobaa ta'uu isaatiin. Gaafa jimaataa immoo Waaqayyo uumama 22ffaa irratti galati isaa guutuu akka ta'uudhaaf Addaamiif Hewaaniin uume jechaadha. Bakka aangoo muudama isaatiitti immoo bu'ee kan muudame immoo hangafa ergamootaa qulqullicha Mikaa'elii ta'e jechaadha. Egaa asirratti waan hubatamuu qabu bakka isaa bu'ee kan muudame hangafa ergamootaa jedhamee qulqulluu Mikaa'eliidha. Bakka isaa bu'ee kan uumame immoo Addaamiidha jechaadha. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu akkas jedha. Sadaffaa Matsaafa Maqaabiyaan boqonnaa 2 lakkoomsa 9, sadaffaa Matsaafa Maqaabiyaan boqonnaa 4 lakkoomsa 8 hanga 9 irratti waantan amma dubbadhe kanatu caafamee jira. Sababa of tuulummaa isaatiif, sababa abbaa sobaa ta'eef bakka isaa bu'ee qulqullichi Mikaa'eliin muudamee bakka isaa bu'ee immoo Addaam immoo galati Waaqayyo guutuu akka ta'uuf Addaam immoo uumamee jedhee jira jechaadha. Egaa lolli tokkoffaan egaa Waaqayyoodhaaf ergamaa sobaa kana gidduutti ta'e, inni lammaffaan ergamoota gidduutti ta'e, inni sadaffaan immoo seexana isa kufee Daabiloos isa jedhame kanaaf Addaamiif Hewaan gidduutti ta'e. Addaamiif Hewaaniin garuu iccitii dhokataadhaan dhaqee kuffise. Iccitii dhokataan ittiin kuffise maal ennaa jettanii foon bofaa uffatee afaan bofaan haasa'ee of dhossee ajaja Waaqayyo itti kennee biqiltuu kanarraa kuttanii nyaattanii jennaan du'aa duutuu waan jedheef biqiltuu muka balas kanaa akka isaan nyaatan gojomaasisee itti fakkeessee Waaqa taatu ogeessa taatu jedhee isaanitti lallabe. Kunoo lola kanaan egaa Addaamiif Hewaan hin kufan. Egaa lola kanaan gaafa kufan Addaam waggaa 100 boo'e. Gennata keessaa ni ari'atame. Sasilaa kabaja qabu kabaja dhabe. Sa ulfina qabu ulfina dhabe. Sa dur sodaan ittiin dhaga'amne sodaate. Waaqayyo duraan dhokate. Boodarra murtiin du'aatti kenname waan hin nyaatin jedhe waan nyaatteef du'aa duutaa. Lammaffaa immoo harka kee diriirsitee muka jireenyaa kuttee akka hin nyaanneef gennata kana keessaa ba'uu qabdaa. Gennati kunis balballi ishee kirubeeliidhaan cufamuu qabdi jedhee Waaqayyotti murteessee Addaamiif Hewaan gennata keessaa ba'an jechaadha. Ari'ataman jechaadha. Sadan isaaniittis murtiin itti kenname. Bofni duraan millaan deemti turte milli ishee garaatti akka deebi'u, nyaati ishee biyyoo awwaara akka ta'u, sanyiin dubartii kanaa mataasaa akka buruqsanii itti murtaa'e jechaadha. Addaamitti immoo waan jecha ishee dhageessee abboommiin si abboome kana waan cabsitee fi dabqitee dabqa kee nyaatta. Dacheen lafaa sababa keetiif qubbaala waraantee haa biqishitu. Biyyoorraa uumamte waan taateef biyyoomatti deebitee immoo owwaalamta jedhee Addaam irratti murteesse. Karaa adda biraa Hewaan irrattis wanta biqiltuu kana kuttee imimmaan isaa roobsiteef ji'a ji'aan akkasuma dhiigni kee hin cobaa. Yeroo deessu immoo miixuudhaan cinqiidhaan deessaa. Deessee gaafa raattu immoo akka miixuudhaan deesse irraanfattee fedhiin foon keetii gara abbaa manaa keetti deebi'a jedhee isheetti murteesse jechaadha. Egaa warri kun hundi isaanii adaba kana fudhatanii gara biyya rakkinaa gara biyya du'aa kana dhufan jechaadha. Egaa lolli Addaam irratti ta'e kun lola guddaadha. Addaam lola kana keessatti kufaatii guddaa kufe mo'atama gadhee mo'atame waggaa 100 boo'e. Gennata keessa erga ba'ee booda waggaa 100 boo'e. Waggaa 100 boo'e kana keessatti
gadda guddaa gadde, caba guddaa cabe. Garuu Addaam ogeessas waan ta'eef Waaqayyoon boo'ee aarsaa dhiyeessee araara gaafate waggaa 100 booda. Waggaa kana booda gaa Waaqayyoo gadda Addaam irra ga'e kanas ilaalee garaa laafeef immoo akkana jedhee waadaa seeneef. Yaa Addaam gadda kees boo'icha kees mo'amuu kees argeera. Egaan kanaan boodanii guyyaa 5 walakkaatti ijoollee kee irraa dhaladheen akka namaatti immoo suuta guddadheen cubbuu irraan kan hafate dhalli namaa kan hojjetu hundaa hojjedheen biyya lafaa kanarraa naanna'ee beela'ee dheebodhee tsoomee kadhadhee cuuphamee fannootti fannifamee du'ee du'a koo kanaan balleessee dhiphina sirra ga'e kana dhiphina kootiin balleessee du'a keessaa akkan koo immoo du'aa si kaasee iddoo keettan si deebisaa jedhee waadaa seene. Waadaa Waaqayyo Addaamiif seene kana maalirratti agarra? Matsaafa Qelemenxoos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa kaanee agarra. Akkana jedhe akka Waaqayyo waadaa seene. Karaa adda biraa Matsaafa Siraak boqonnaa 24 gubbaa irrattis barreeffamee jira jechaadha. Egaa Waaqayyo waadaa kana maaliif seeneef yoo jettan lola isa Addaam irratti baname kana diiguudhaaf waadaa seene. Lola Addaam irratti dhufe kana cabsee akka iddoo Addaam bu'ee immoo isa Addaamiin mo'ate kana mo'achuudhaaf lolaa isaanii kana deebi'ee lolee injifachuudhaaf waadaa seeneef jechaadha. Egaa Waaqayyo akkaataatti waadaa seene kana akka dhufee raawwachuudhaaf jiru raajota kaasee fakkeenya fakkeessee raajota kaasee raajanii akka isaan kana lallabanii Addaamiif ijoollee Addaamitti abdii horanis taasiseera. Yeroon isaa gaafa ga'u garuu maaram durbarraa dhalate. Maaram durbarraa dhalate akka namaatti dhalate. Harma dubaroo maaramii qabatee hodhe. Biyya lafaa kanarra waggaa 33 ji'a 3 naanna'e. Hin barsiise, hin godaane. Yeroon isaa gaafa ga'u bitootessa gaafa 27 fannoo gubbaa irratti fannifame. Fannoo irratti fannifamee fannoo kana irratti ajaa'iba gurguddaa 7 hojjete. Fannoo kana irra dhaabbatee jecha ajaa'ibaa 7 dubbate. Jecha ajaa'ibaa 7 dubbate kanaan seexana sagaafa isaan ajjeese sagaafa isaan lolee isaan injifatee kan akkuma inni gaafa sana foon bofaa uffatee afaan bofaan haasa'e inni immoo foon Addaamiif ijoollee Addaam sanyii isaa keessaa kan filate karaa dubaroo Maariyaam dhufee filatee fannoo irratti waaqa koo maana dhiifta jedhee gaafa inni boo'u. Egaa kunoo dadhabaadha. Akkuma Addaamiif lubbuu Addaamiif ijoollee isaatii gara Si'oolitti geessaa ture geessuun qaba jedhee fannoo sana jalatti dhufee argame. Raayyaan ergamootaa Daabiloos kun bakka jiraniif funaanamanii silayyuu maalummaan isaa wallaalanii rakkachaa jiraniyyuu amma isa qabachuudhaaf fannoo jalatti argaman. Yeroo kana ture egaa gooftaan Yesuus Kiristoos humna waaqummaa isaatiitti agarsiise. Ergamoonni isaa baay'inni isaanii akka bokkaa roobuu ta'e fannoo sana jalatti kukkufanii sagadanii fitu isaan jedhanii arge. Amma fiigeen baa gaafa jedhu qilleensa irratti hidhee garafuu jalqabe. Reebuu jalqabe. Hin waawwate. Inni sobee gad of deebisee akka namaatti boo'ee boojuu kona jalaa booji'e kun eenyudha? Inni na salphise na injifate kun eenyudha? Inni na ajjeese kun eenyudha? Akkana isaan irratti immoo hin jiraanne kan na taasise kun inni eenyudha jedhee waawwachuu jalqabe jechaan. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sa'aatii 9 gaafa ta'u qaama lubbuudhaan gara Si'ool deemee warra mana hidhaa sana keessatti waggaa 5,500 guutuu hidhamaa turanitti misraachoo lallabe jechaadha. Qulqulluun Phexros ergaa isaa isa jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 haga 20 irratti akka dubbate gara mana hidhaa gara Si'ool deemee warra mana hidhaa jedhanitti misraachoo dubbate jedha. Misraachoo injifannoo, misraachoo diinni isaanii injifatamuu qabee hidhamu Si'ool keessaa guuree qilleensa irratti akka inni hidhe. Kanaan booda isaan irratti immoo akka hin dandeenye itti dubbate jechaadha.
Egaa erga gaafa sanaa kaasee fannoon kiristaanotaaf maal jedhame egaa fannoon kiristaanotaaf bara durii keessa namni fannoo irratti fannifamu abaaramaa yakkamaa tureeyyuu egaa lafa xureessa jedhamee mukarratti ol fuudhee fannifama ture. Akkuma seera uumamaa boqonnaa 40 lakkoomsa 19 Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 25 Matsaafa Asteer boqonnaa 4 irraa kaasnee akka agarru duraan nama yakkamaatu fannoo irratti fannifama ture. Amma garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos badiisi karaa mukaa dhufe sun lolli karaa mukaadhaa biqiltuu balas nyaachuudhaa dhufe kun ofii isaati immoo fannoomti kunillee bala sanarraa kan hojjetamne itti dhufna booda isarratti fannifamuudhaan diina isaanii karaa muka kanaa karaa nyaataa kan isaan ajjeese fannooma kanarratti fannifamee dhufee daabiloosiif raayyaa isaa ajjeese jechaadha. Egaa dhiigni isaa qulqulluutti dhangala'e irra dhaabbatee ajaa'iba guddaa hojjete. Harki isaa Addaamiin uume irratti fannifame. Kan nama raajonni guddaan kan beekuu qabdan iddootti gooftaan fannifame kun iddoo itti Addaam jalqaba irraa uumameedha. Lafanni reeffi isaatti awwaalameedha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis achumarra dhufee dhaabbatee lafa ullee mataa akkuma jedhamu sana jechaadha. Ullee mataa inni jedhame sun lafee Addaam, lafee Hewaan lafanni itti awwaalamee jira jiraachuu isaa agarsiisa jechaadha. Egaa waa'ee isa kanaas Daawit duraan dursa raajii raajeera'oo maal jedhee raajii raajee Faarsaa 73 yookaan 74 lakkoomsa 12 gubbaa irratti Faarsaa 73 yookaan 74 lakkoomsa 12 irratti Waaqayyo durumaan dursee mootii addunyaa kana uumeedha. Inni dhala namaatii fi iddoo addunyaa kana walakkaa taatetti handhuura taatetti qoricha dhala namaaf taasisee jedhe. Egaa iddoo qoricha Waaqayyo dhala namaaf taasise biyya Yerusaalem keessa Qaraaniyooo irratti jechaadha. Qorichi kun sattiin daabiloosiin injifannu ofii ittiin injifatee akka ittiin injifannuuf kan inni nu taasise jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iddooma Addaam uume kanatti Addaam sana fayyisuudhaaf waadaa isaaf seena sana raawwachuudhaaf diina daabiloos isaaniin lolee injifate sana amman immoo deebi'ee injifate boojonni boojii sana immoo harkaa fudhachuudhaaf jecha si'oolitti kan inni geesse inni immoo ganatatti deebisuudhaaf jecha achirratti fannifamee jechaadha. Kanarraa kaasee egaa fannoon maal jedhame lola fannoo isaatiin ajjeese. Lola fannoo isaatiin ajjeese ofii isaatti nu araarsee nagaas nu taasisee jedhe. Kanaaf egaa lola fannoo isaatiin ajjeese ofii isaatti nu araarsee nagaas immoo nu taasisee jedhe. Efesoon boqonnaa 2 lakkoomsa 16 irratti jechaan. Kana qofaas miti. Qulqulluun Phaawulos edda gooftaan keenyatti fannifame fannoon duraan muka abaarsaa jedhamee waamamutu sun maal jedhe egaa dhiiga isaa qulqulluu fannoo irratti dhangalaaseen nagaa nu taasisee jedhe. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoomsa 22 irratti. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoomsa 20 irratti. Karaa adda biraa Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoomsa 14 hanga 15 irratti immoo maal jedhe nurratti barreeffame kan ture idaa du'a keenyaa fannoo isaa irratti fannifamuudhaan cinqaaramuudhaan cinqaarsuu isaatiin nurraa barbadeessee jedhe. Egaa fannoon sun Addaamiif Hewaaniin gaafa gannata keessaa baase yeroo rakkoon itti baay'atu isaaniin ergama Waaqayyo fakkaatetti mul'ate naa mallatteessaa ani garbicha keeti ani garbitti jedha naa mallatteessaa yoos malee rakkoon keessan kun isiniif hin salphatu jedhe. Dhuguma si'anii Addaamiif Hewaan ani garbicha keetii ani garbittii keetii jedhanii mallatteessaniif turan. Mallattoo isaanii sana tokko si'ool keessa dhaqee dhokse tokko immoo galaana Yordaanos keessa iddoonni walitti bu'u keessa dhokse. Saanni Yordaanos keessa kaa'e gaafa cuuphaa isaatii galaanni bakkeetti saaqamtee bakkeetti mul'ate firmaa sanarra irra ejjetee barbadeesse. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u gooftaan keenya. Isa si'ool keessaa immoo kunoo gaafa jimaata gaafa fannifame sana qaama lubbuudhaan si'oolitti gadi bu'ee barbadeesse jechaadha. Hidhaa du'a keenyaa sana barbadeesse jechaadha. Egaa lola sanuu injifatee nurratti barreeffatee ture san akkanattiin fannootti fannifamee cinqaaramee nurraa barbadeessee jechaadha. Karaa adda biraa Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoomsa 14 gubbaa irrattis qulqulluun Phaawulos akkana jedhe. Ani waan inni ittiin of jeju tokkoyyuu hin qabu kan inni ittiin of jeju yoo jiraate fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin alatti waan ittiin of jeju inni kan biraan narraa fagaatu jedhe. Maal jedhe jechaadha fannoon isaa of jeja keenyaa
kan ittiin of jajnuudha jedhe. Maal jennaan ittiin diina keenya daabiloosiin mo'anne oo ittiin qaana ittiin salphate oo kanaaf of jaja keenyaa jedhe. Karaa adda biraa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoomsa 18 gubbaa irratti immoo fannoon isaa warra badaniif warra gowwootaa fi warra hin amanne warra gowwootaa fi waa'een fannoo isaatii gowwummaadha. Waa'een fannoo isaatii warra hin amanne warra baduudhaaf jiraniif gowwummaadha. Nuti warra itti amannuuf garuu humna keenyaadha. Humna Waaqayyoo gaachana keenyaadha, da'oo keenyaadha jedhe. Karaa adda biraa Filiphisiyoos boqonnaa 1 lakkoomsa 6 haga 10 irratti inni fannoo irratti fannifame gooftaan keenya gad of deebisee duwwaa of fakkeessee dadhabaa of fakkeessee fannoo kana irratti fannifamee akka du'ee du'a isaatiin immoo du'a keenya akka inni balleesses caafee jira jechaadha. Karaa adda biraa tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoomsa 21 hanga 25 irrattis karaa adda biraa Filiphisiyoos boqonnaa 3:18 irrattis egaa waa'ee fannoo isaatii kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barreessee jira jechaadha. Qulqulluun Phaawulos waa'ee fannoo isaatii kan barreessee jira jechaadha. Kanaaf egaa fannoon gooftaan keenya irratti fannifame kun maaliif irratti fannifame kan jedhu sana gaafa laallu duuchaadhumatti egaa waadaa Addaameedhaaf Hewaaniif seename sana raawwachuudhaaf jedheeti. Waadaan sun immoo maal kan jedhu ture? Diina keessan kan sin ajjeese kan lola sin irratti ka'eessa ittiin injifamtan kan ani immoo fannoo kana irratti fannifadheen deebisee sinirraa injifadha. Lola kana fannoo kana hin deebisee ajjeesaa jedhee waadaa seeneera waan ta'eef waadaa kana akkuma seenetti utuu guyyaa isheen dabarsin Bitootessa 27 bara 33 ji'a 3 keessa fannoo kana irratti fannifamee dhiiga isaa qulqulluutti dhangalaase. Bismaara Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adaraa, Roodaas jedhamu kanaan fannifamee dhiiga isaa irratti dhangalaase egaa fayyina dhala namaadhaaf taasisee jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo lola fannoo isaatiin ajjeese kan jennu egaa lolli akkasittiin jalqabame akkasittiin addaanfaa ittiin injifatamanii gooftaan keenya immoo dhumarratti kun akka waadaa seenetti dhufee nurraa injifatee jechaadha. Gaafa kanarraa kaasee fannoon faajjii keenya, humna keenya, mallattoo kiristaanummaa keenyaati, mallattoo fayyina keenyaati. Kanaaf morma keenyatti kaawwanna. Kanaaf mana amantaa keenya gubbee isheerra keenya. Kanaaf kitaabii qulqulluu keenya kan Waaqayyoo kan ta'e kitaaba biyya lafaa jirurraa adda akka ta'uudhaaf irratti kan godhamuuf kanaaf jechaadha. Egaa yoo jaalala Waaqayyoo ta'e kutaa lammaffaa isaa keessatti edda gaafa jimaataa gooftaan irratti fannifamee booda fannoon sun attam ta'e. Matsaafa qulqulluun wangeelota arfan kan isaan barreessan gaafa jimaataa irratti fannifame sa'aatii 9tti qaama lubbuudhaan gara Si'ool dhaqee misiraachoo lallabe. Sa'aatii 11tti fannoo sanarraa gadi buusanii Yoosefiif Niqoodimoos owwaalanii jedha. Fannoon sun garuu attam ta'e. Kan gooftaan jaalala gooftaan addunyaa uume kan irratti fannifamee oole, kan irratti ajaa'iba hojjete, kan irratti dhiigni isaa cobe, kan miilli isaa qulqulluurra dhaabate attam ta'e. Attam ta'e. Kutaa lammaffaa isaa keessatti ilaalla. Waaqayyo ayyaana fannoo isaatii kanaan hunda keenya nu haa eebbisu. Galatooma galanni Waaqayyoof haa ta'u.